Arra waa'ee qaroomina Oromoon waan tokko dubbachuu barbaada. Tarii qaroomina Oromoo yeroo jedhu jechi kun namoota tokko tokkoof fudhatamu ta'uu danda'a. Oromoon qaroomaa miti namoota jedhaniif jechuudha, yookaas Oromoon qaroominuma tokkoyyuu hin qabu kanneen jedhaniif liqinfamuu dhiisuu danda'a jechaadha. Waa'ee qaroomina dhala namaa ilaalchisee seenaan waa hedduu dubbata. Keessattuu gara Afrikaatti yeroo dhufnu early human civilization yookaas qaroomina ilma namaa isa duraa keessatti qaroominni Egypt bal'inaan kan beekamudha jechaadha. Isatti dabalatee qaroomina warra Kushtu jira. Qaroominni warra Kush kan Egyptii kan Sudaan kaaba bahan kan wal qabatudha. As gara Itoophiyaas gara akkasumaan dhufa jechaadha, gara Aksum dhufa jechaadha. Egaa kana yeroo jedhu sabni Kush eessa ture gaafii jedhu kaasuu danda'a. Ammas kun beekamaadha. Sabni Kush kan inni ture bakka amma jiru irraa gara kaabaatti ture jechaadha. Kaaba yeroo jedhu Egyptiin qabatee kaaba ba'a Sudaaniin qabatee naannoo sana jiraachaa ture jechaadha. Garuu bakka amma jiru keessattuu Kush Eertiraa keessa jiru, Kush Itoophiyaa keessa jiru, Kush Somaaliyaa keessa jiru jechaadha. Bakka kana kan inni dhufe bakka duraan ture kaaba irraati jechaadha. Sababni ittiin gara kibbaa dhufe amma kan hin dubbadhu miti. Whatsoever egaa qaroominni Oromoo qaroomina Kush waliin kan wal qabatedha jechaadha. Sabni Kush arra Itoophiyaa keessa jiran Oromoo, saba Somaalee, saba Sidaamaa, saba Affaar, saba Saahoo, saba Adiyaaf kanneen kana fakkaatanidha. Sabni kun dur afaan tokkoof aadaa tokko akka isaan qaban kan beekamudha jechaadha. Garuu lafa amma jiranitti yeroo gadi dhufan walirraa adda adda tamsa'aaf ummati baay'achaa yeroo dhufu afaan isaan dur tokko qaban, aadaan isaan dur tokko qaban bakka adda addaatti addaan hirameera jechaadha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne ilaalle saba Kush Itoophiyaa keessa hadha jiraatan keessatti sirni gadaa bal'inaan ni geggeeffame yookaas beekamaadha jechaadha. Keessattuu uummattoota kibbaa Itoophiyaa keessa jiran Kush kan ta'an gidduutti sirni gadaa ni jira. Uummata Oromoo keessas ni jira jechaadha. Kun kan inni agarsiisu sirni gadaa dur kan uummata Kush akka inni turedha jechaadha. Gara qaroomina Oromootti yeroon isin deebisu arra qaroominni uummata Kush turii qaroominni Egypt qaroomina uummata Kush akka inni ta'e beekamaadha jechaadha. Kanumaan wal qabatee Oromoon eessaa dhufe ka jedhuuf kun gama tokkoon deebii ta'uu ni danda'a. Hagaadhaatti beektonni biyya keessaas ta'e biyya alaa Oromoon eessaa dhufe gaaffii jedhuuf deebii adda addaa kennaa turaniiru jechaadha.
kanneen Oromoon Eeshiyaatii dhufe jedhan ni jiru, kanneen Oromoon Awurooppaatii dhufe biyya Faransaayitti dhufe jedhan ni jiru, kanneen Oromoon Madagaskaarii dhufe jedhan ni jiru, kanneen Oromoon madda walaabuutii dhufe Oromiyaa keessa maddi isaa jedhan ni jiru, kanneen Oromoon bishaan keessaa bahe jedhanis ni jiru jechaadha. So Oromoon eessaa dhufe isa jedhuuf deebiin kennamu wantooti hagaadhaatti barreeffaman tarii amma yeroon kana dubbadhutti wanti barreeffamaa jiru adda addaa jiraachuu ni danda'a jechaadha. Kanas ta'u sana Oromoon eessaa akka dhufe bor seenaan dhugaasaa bal'inaan bira kan ga'u ta'a. Garuu ammaaf an kan hin dubbachuu danda'u Oromoon kan inni dhufe ba'a kaaba Afrikaa naannoo Ijiptii fi Sudaan irraa gara kibbaatti akka inni gadi dhufeef qaroomina Kush durii biyya Ijiptiitiif kaaba ba'a Sudaan kan qabaachaa ture akka ta'e seenaan dhugaa ba'a jechaadha. Kanaaf qaroomina Kush san qaroomina Oromoo jedhee moggaaseeraan gama kootiin tarii boriftaan waaqni yoo na qaqqabsiisee wanna tokko nan barreessa ta'e qaroomina Oromoo jedhee barreessuu nan danda'a jechaadha. Kanaaf Oromoon qaroomina ilmaan namaa early human civilization ka jedhamu san keessaa shoora kan qabu akka ta'e beekamaadha jechaadha. Haa ta'utii garuu utuu beekanis ta'e utuu hin beekin seenaa Oromoo dalga qabanii haqaaqanii yeroo dheeraatiif barreessaa turaniiru. Kun Oromoon ummata qaroomaa, ummata sirna dimokiraasii sirna gadaatiin yeroo dheeraatiif bulaa ture, ummata abbaa biyya ofii ta'e akka inni ta'e awwaaluuf osuuf akka ta'e beekamaadha jechaadha. Haa ta'utii garuu haalli kun ammaan booda gonka wanna hojjetu miti. Oromoon gara biyya amma irra jiru kan inni dhufe ummatooti kaaba Itoophiyaa arraa jiraachaa jiran odoo isaan gara Afrikaa hin dhufiniin dura akka ta'e dhugaadha. Kanaaf arras ta'e yoomiyyuu Oromoon abbaa biyya ofiif abbaa seenaa boonsaa akka ta'e eenyu jalaayyuu dhokataa miti jechaadha. Galatooma.